oduu warraa keessatti waa hedduudhaan isinii qaba guutuu isiidhaa daawwadhaa walii dabarsaa koomentii teessan itti barreessaa. Oduu duraarratti pirezidaantiin itti aanu Donald Trump kalee haasoo godhee ture. Haasoo kana keessatti waa hedduurraa haasawee itti dhufuu teenya. Dubagaa akka garteen duuba gartan kanatti Trump waa'ee Tarkii fi Siiriyaarraa haasawee ture yeroo takka san irratti wanni jee Tarkiyyeen Siiriyaa akka maletti gartee daddafteeti mootummaa isiidhaa hombolchee ta'e san qofa odoo hin taane maasis odoo qacallotti qindoo malee gartee qindoomina malee mootummaan tuni garagaltee waan juurraa dubbatee ture. Kana keessa firii hedduutu jira. Firiin keessa jirtu yeroo hedduu gartee hogguu mootummoota adda addaa kana garagalchan pilaana godhataniiti garagalchan. Hogguu pilaana godhan eenyutu aangoo fudhata ammaasis hammam takka gartee achi teenya eenyu biyya san keessa ta'a waan jiruu fi waan biraatis gartee irratti mari'ataniiti biyyootaan adda addaa kana garagalchan. Garuu immoo tan Siiriyaa tuni gartee unintended consequence jaaniin akka gartee odoo ati garagalchin jettee ittiin tattaafatiin mootummaan siidhaa garagalte. Kana jechuun mootummoonni Ameerikaatii fi Israa'el faan Siiriyaan akka garagaltu hin barbaadan. Wanni isaan barbaadan mootummaa Siiriyaa tana gartee humna siidhaa qacaloo miidhanii laafisuu barbaadan. Saniifuu Trump kanarratti kalee haasawee ture jechuudha. Xayyaaronni lolaa Ameerikaatii fi kan biyya Ingiliz guyyaa kaleetii fi arrallee magaalaa Sanaa Siiriyaa samiirraan tumaa ture. Kunigaa akkuma nama dura isin himaa ture jara gartee Huuzii tana wajjin Huuzii waan rakkina gartee Ameerikaa fi UK karaa bahara kanarratti gartee rakkoo isaanii fiddeef jecha isii tana dadhabsiisuudhaaf akka malee xayyaaraan tumuu eegalanii jiran. Eegagaa mootummaan Siiriyaadhaa hombolte booda saayibtittiin Joordan Israa'el. Joordan fi Kingii Joordan Abdullah akka gartee mootummaan isaanii garagaluu dandeessu yeroodhaan itti himaa jiran. Kana jechuunis akka gartee qophaawanii warra gartee mootummaa isaanii hombolchuudhaaf tattaafatu firraa ittisanii jechuudhaaf yaada isaa kennaa jiranii jechuudha. Kunigaa wanni isin garsiisu akkuma nama dura isin hime Joordan, Siiriyaa, Ijipti kun hundinuu gartee warra Israa'elii dalagu. Tana immoo beekuu qabdan. Gama biraatiin Lieutenant General kan Generaaltichi itti aanaadhaa kan Raashaadhaa kan beekamu akka malee lolammaan tana deemaa jiru kanatti keessatti shoora guddaa katabachaa jiru. Guyyaa irraan tanaa isaa fi gargaartuun isaa hogguuga manarraa gabbaanii gaddeeman boombiin itti dhoote isaan lachuutu ajjeesuusiidha oduuleen adda addaa himaa jirti. Dubagaa tana gartee ilaalchisee mootummaan Raashaadhaa guyyaa irraan tanaa ibsa baasanii ibsa sanitti warreen gartee jeneraala kana ajjeese ni beeyna mootummaa Yukreenii fi akkasumas poolitishaanota Yukreenii irraa kafalannaa jechuudhaan ibsa baasanii jiran. Oduu biraatiin pirezidaantiin Tarkiyyeedhaa Tayyip Erdogan guyyaa kana ogguu haasawaa godhu haasawaa kana keessatti dura deemoonni takkaa'u liidaroonni addunyaa gurguddaan kaafe anaa fi Puutiin qofaa je'eeti ibsa godhaa ture. Ibsa kanarrattis gartee warri analiis godhu dhugaa namtichi kuni gartee waan Tarkii tana Siiriyaa garagalcheef jecha Puutiin wajjin gartee amma saahiba ta'uu barbaadamoo maali wanni jettu gartee hedduu gaaffii kaasaa jirti. Meegaa waan itti aanu hubanneetuma laalla. Oduun dhuma pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump akkuma beektanitti hasasameeti mana seeraatti deddeebi'aa ture. Dubagaa guyyaa irraan tana saawuma muraasa dura jechuu jajiin takka abbaan seeraa Niiyoorkii keezii isaa tan Niiyoorkitti gartee abbaa badiitti jedhanii isarra kaayan san akka gartee pirezidaantummaa filamuu isaati jecha takkaa'u presidential immunity jedhaniini presidential immunitiin keezii tanatti gartee apply ta'ee isa kana nagee hin baasuu jee ajaja dabarsee jira. Kana jechuun amma dura Supreme Courtiin keeziilee adda addaa tan gartee Donald Trump itti hasasame san presidential immunityidhaan inni jalaa bahuu ni danda'a jetteeti Supreme Courtiin takka koortiin olaanaan biyya Ameerikaadhaa ajaja dabarsitee turte. Akkasitti gaa arraan tana garuu immoo koortiin Ameerikaadhaa tan Niiyoorkii jirtu
ajajii Supreme Courtiin dabarsite san keezii tanaa wajji waliin laallatu tun immoo keezii san duraati jetteeti ajaja biraa dabarsite. Sababa sanitti Donald Trump gammachuun qabu akka malee aareeti inumaatu jajii kanallee gartee xiqqoo malee arrabsaa ture. Gaa guutumatti oduutti aantuun walitti deebina nagaan tura.